Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti raawwiin hojii manneen murtii aadaa hanga ammaa kan bara 2018 gamaggamame. Jaarsoliin araaraa manneen murtii aadaa sadarkaan jiranii fi pirezidaantonni manneen murtii aanaa kutaalee magaalattii gamaggamicha irratti hirmaataniiru. Gabaasni hojii hanga ammaa manneen murtii aanaa kutaalee magaalaatiin dhiyaateera. Itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Caalchisaa Magarsaa manneen murtii aadaa wal dhabdee namoota gidduutti uumamuu fi sadarkaa isaanitti ilaalamu karaa hunda walii galchuun araarsuun hariiroon hawaasaa akka itti taasisuu bira darbee qisaasina yeroo fi maallaqa kanaan wal qabatee dhufu hambisaa jiruu ibsan. Abbootii dhimmaa gara mana murtii aadaa ol dabarfataas gara mana murtii aanaas kan dhufan kana yeroodhaan tajaajiluun akka ciminaatitti ilaallee jira jechuudha. Yeroo odoon deddeebisin dhimma isaanii ilaalanii dhugaa isaanii ilaalanii daddafanii walitti araarsanii garasitti akka deebi'an gochuun baasii isaan baasuudhaan malassan illee baasii sun akka inni irraa xiqqaatu. Jechuun baasiidhuma akka hin baafne godhanii too'i bilisaan araaramanii rakkoo ofii hiikkatanii akka isaan galaniif hojii hojjetame akka gaariitti baay'ee ilaallee jira. Kana sadarkaadhaan odeeffannoo uummatarraa illee qabnuun uummanni baay'ee kan itti gammade ta'uu isaati jechuudha. Kun waan gaariidha. Haa ta'uti immoo akka hanqinnaatitti wantoonni laalle keessaa manni murtii sadarkaa aanaa jiruu fi manni murtii aadaa sadarkaa ol dabarfataa kutaa magaalaarra jiru kun walqixa deemuu dadhabuu isaanii bakka bakkatti kan harcaatiin jiru ta'uusaa sirriitti ilaallee jirra. Aanaa 2-3 keessatti akkasuma mana murtii ol dabarfataas kan 2 caalle keessatti darbee namni tokko keessaa harca'uun hin mul'ata. San ilaallee bakki itti deebi'ee too'i namni uummataan filamee akka inni itti guutames ta'u jira. Qorannaa kanaanis akka hanqinnaatitti wanni ilaallee jira. Kun immoo yeroo taanu kana keessatti karaa guutuu ta'een guunnee cimanii of danda'anii rakkoo kana akka kanaan duraatitti ciminaan akka isaanii kan gochuuf itti deemna. Haa ta'uti rakkoon amma akka rakkootitti ilaalle kun baay'ee rakkoo xiqqaadha. Waan aanaa 2-3 caalle kun waan guyyaa tokkotti fooyya'uu danda'u mana murtii ol dabarfataa tokkoon caalle kun waan guyyaa tokkotti fooyya'uu danda'u kana akka sirraa'uu hin taasifna. Kanaaf hojiin naannaa kanatti hojjetame garuu hanqinni jirurra waan gaariin akka muuxannootitti ka'uu danda'u caalmadhaan kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Ciminaalee fi hanqinoota hojii keessatti mul'atan irratti mari'atameera. Naannoo biraarraa dhufanii akka daawwannoodhaaf akkuma barriin gaddaa laalaa turan sanitti ammallee akka laalan godhuudhaaf cimnee hojjechuu qabna waan ta'eef asirratti xiqqoo harcaatiin hin jira. Amma akkanaan hin argutti kutaa magaalaa kiyyas ta'ee magaalaa keessatti akka magaalaatti soo laallu garaagarummaan jira. Amma warra barreessitoota warri kaffalu jira gammaatitti. Nu biratti immoo baatii dabre kanarraa ka'ee wanni kaffalamne hin jira. Kanaaf walitti dhiyaatanii waliin ammariin marabbaadhaan ta'a. Maaliif jedhame yoo jedhame mootummaan naannoo Oromiyaa gazabni kaffalamu hin jiru jedhanii wanni jedhamutu jira. Tarii minaalbaata fokosii kana godhee gazaba uummatarraa guurtanii gazaba uummatarraa hin guurina waan ta'eef sababa waan ta'eef jechuu danda'anii sanillee itti dhiyaatanii labsii fi dambii irra dhaabbatanii waasan mootummaan naannoo Oromiyaa dhiyoo jira. Amma biiroo isaanii dhaqanii waan kana qulqulleessanii maal goonaa wanna jedhu kana isaan irraa qabatamaan odoo dhufee hundumtuu walii galee hojii kana wajjin ta'e guddinatti deemna. Kun ba'aa uummata keenyaa rakkoo uummata keenyaa hiikuu irratti dhufee mari'ata namni mari'atee kan hiikkatu jira. Amma halkan dhufanii gizee dhufanii nu araarsaa jira namni mana keenyatti dhufee nu araarsaa jira dhugaa. Kompiitarri nuu kenname massaaraan itti nuun guutamne akkanumatti ta'a. Akkanumatti ta'a. Maaliif itti nuun guunne wanna ittiin tsaafnu wanna ittiin barbaachisu waan akkanaa kana maaliif nuun goonee jechuurra jirra. Kun akkanatti nu qajeeluu qaba. Lammata mana murtii aadaa kana aanaan ganda gooroo akka gaarii hojjetaa jirra waltaaneetu hojjetaa jirra. Yoo namni tokko badii qabaatellee akkasumatti waldeeffanneeti malee badii kana hundallee waan argamin jiru sitatiin kana hundallee argamin jiru gaarii hojjetaa jirra. Pirezidaantiin mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Maammoo Tusii fedhiin manneen murtii aadaan tajaajilamu hawaasa biratti dabalaa jira jedhan. Wanni laafuu hin jiru hin cimsina. Eenyummaa isaallee nama hin beeknedha. Namni dhimma kana laaffisu. Maaliif meeshaa kennaa, hojii kennaa, aadaa kennaa ittiin tajaajilamna.
mana murtii aadaa ittiin tajaajilamaatiin jirra. Kana caalaa ammoo afaan kennaani qe'ee keenyatti tajaajilli kun har'a bilisaan kan kennamaatiin kan jiru. Kanaaf bifa saniin kan laallamuu kan qabu waan ta'eef wanti harcaatii jiru kana irra deemnee ni laalla kan jedhu san osoo akkasitti wal hubanne naannoo filannootitti wal qabatee wanti kaastan pirezidaantoonni as keessa jiru. Kana durallee dubbataatiin turre. Hin beekne akkaataa itti filatamaatiin ture. Kan asii qabatama jiru yeroo sana jiraadhee beekuu baadhus bakka itti turre sanitti akkaataa kamiin akka namoonni filatamaatiin ture beekne. Namootuma muraasaatiin filannoon geggeeffame yaa'iin osoo hin geggeeffamin nama naamusa qabu, nama duudhaa aadaa beeku, nama fakkeenyummaa qabu, keessa darbamee nama qabeenya illee qabu jedha. Waan ammarra kakka'u kanallee akka hin kaafneef jechuudha. Umrii isaa waan garagaraati kan kaasu, labsiin kan kaa'u, dambiin kan kaa'u isarra dhaabatamee filatamee jira. Harcaatiin hin jira. Pirezidaantoonni kana qabadhaatii fudhadhaa irratti hojjedhaa. Fedhii dabalee kana daran tolchuuf damichi gahee isaa kennameen duudhaa fi safuu eegee akka hojjetuuf hojmaata giddu galeessa taasifachuun deeggarsa gama hundaa itti fufnaa eeraniiru. Illaalla yeroo yeroodhaan to'annoo of hordoffii ni goona. Illaaffifnu akka yaadaatitti wantoota nuu kaastan fudhannee yeroo garagaraatti isin deeggarraa, isin cimsinaa. Garuu mana murtii idilee illee waajjira aadaa fi turizimii illee eeggataa taatanii jiraachuu hin qabdan. Kutaa magaalaa keessattis, aanaa keessattis qaamni raawwachiisaan akka isin deeggaru taasisuu qabdan. Wanni isin hojjettan waan salphaa miti. Waa'ee nama mirga namaatiin wal qabatu, waa'ee qabeenya namaatiin wal qabatu waan hedduudha. Kafaltii malee tajaajila bilisaa bakka tajaajilaa jirtanitti, waa'ee aadaa keenyaatti jettanii bakka itti faajaa itti jirtanitti qaamni isin hin deeggarre jira jenneetiin hin yaannu.